Tole egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii kiyyaa akkam jirtu ani nagaa guutii galanni waaqayyotti haa tolu akkam jirtu fayyuma keessanii bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin faana haa ta'u egaa gara YouTube chaanaalii kootis akkasumas gara fuula TikTok kiyyaa baga nagaan dhuftanii egaa jaalattanii gammaddanii warri na hordoftan egaa isiniif kabaja guddaan qaba maaliifi gaarii dhaga'uun gaarii hojjechuun iddoo gaarii hooluun numumaaf gaariidha waan ta'eef egaa gara chaanaalii kiyyaa baga nagaan dhuftanii har'a maal isiniin jechuu barbaade aadaa keenya eeguu waa'ee aadaa keenya waa'ee aalaa warra du'aa itti gaggeessaa jirnu sirna warra du'aa akkasumas immoo sirna gaa'elaa yookiin immoo sirna jaarsummaa haala kamiin gaggeessatee jirra innaa kan jedhu obboleettiin teenya Raahel egaa warri beektan fuula TikTokiitiin egaa yookiin haati keenya Raahel intervii gootee turte jechuudha Abbaayii miidiyaa irratti anis ilaalatanan ture. Innaa baay'ee ani giseen biyya Beeruut turetti ilmi jaartii keenya nagaafata akkamitti aadaan keessanii jedhee haalli uffannaa mana amantaa yeroo deemtan jedhee nagaafataa ture. Anis immoo aadaan keenya akkanatti nuti naxalaa uffannee qaama keenya dhoksineeti mana amantaa kan deemnu jedheen itti himaan ture. Ani ergaan Beeruutii deeme waggaa 3 ol ta'uufan deema. Amma biyya Kaanaadaa ta'ee yeroo nuti faaruu faarfannu yeroo masqala addabaabaayii irratti faaruu faarfatanii bakka haala bareeduun ayyaana du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkasumas immoo guyyaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ayyaana gaafa kabajnu waan hundumaa sheerii naaf godha jechuudha karaa fuula Instagram irraa garuu bariin dhaga'u hiikaasaa akkasumatti sheerii naaf godhanna guddaa galatoomii baga geesseen jedhaani maaliif aadaa keenya itti maatanan ture waan ta'eef aadaan keenya baay'ee nama boonsa aadaa keenya kabajuu qabna aadaa keenya eeguu qabna aadaan keenya amma baay'ee badaatii jira jechuudha maaliif aadaa biyya alaatii dhufu kanaan baay'ee aadaan keenya badaatii jira aadaa keenya eeguu qabna aadaa keenya kabajuu qabna maaliif baay'ee bakka keessi akkamitti gammadee tanan nuti aadaan keenya akkanaa haalitti mana amantaa keenya yeroo deemnu uffannaan keenya jedhaan isaan gaafa mana amantaa deeman qullaa deemu jechuudha surrii uffatanii taayitii uffatanii akkasumas immoo qamisii iddoo kana geessu uffatanii faa deemu sini maaliif akkanatti uffattu maaliif qullaa deemtu mana amantaa gaafan jedhuuni namni jajjabaan shaarpii uffatanii deemunna inni barduraa fi aadaa duriitii naan jedha bakka maaliif hin barbaannu jedhanii waan dhiisan nutis amma haallitti guyyaadhaan miidiyaa irratti viloogii waraabnu uffannaan keenya irree qullaa keenya aadaa keenya otoo hin eegin maatiin keenya kun nutti qaana'u dhugaa waaqayyootiif jechuudha qullaa keenya deemnee maal jennee maaliif nuti deemichi keenya warra biyya alaa sana fakkaachuudhaaf isaan bar aadaa sin qabanii waaqa sin qabanii omaan qaban isaan maayinni yaan isaanii hojjetanii qarshii argatanii mana ijaaranii nyaatanii dhuganii duubichaadha jechuudha nu immoo isaan irraa warri amantaa qabnu adda jechuudha yeroon Beeruut ture sana nagaafatu aadaan keessan akkamii asirree imaaraat taayitirree aadaan keessan akkaminaan jedhu bakka akkamittan keessi kiyya bakka akkattam aadaa keenya isaaniitti ittima bakka maaliif aadaan keenya akkana isin hoggaa heerumtan isinitu kennaa kennamu kennaan isiniif dhufa jedhanii wanna baay'ee nagaafatu aadaa keenya ittanima garuu aadaan keenya kun aadaa isaaniitiin jijjiirramaatii jira aadaan keenya badaatii jira mana warra du'aati jedhanii nyaata kana hundaan mana ga'u biiffee ijaaranii maal jedhanii kun diggisiidha malee warra du'aatiyyuu mitinnaa badaatii jirra dhugaa isiniin jedhanna ijoolleen keenya nuti har'a aadaa keenya kana yoo eeguu baanne bor ijoolleen keenya maal nurraa fudhatu maalitti dhufu qullaatti hafu jechuudha bari ijoollee amma biyya Beeruut yeroon ture sanitti ilma jaartiitiin maaliif mana amantaa gaafa deemtanii kafanan uffanni gaafa aadaa duriitiin aadaa amma afee hin barbaadani jeenereeshiniin kun aadaa kana hin barbaadannaan jira maaliif aadaa keenya eeguu qabna nuti aadaan keenya nuuf kabaja keenya
waaqayyo sodaannee namas kabanyee qaama keenya kabajamaa kana kan itti kabanyudha jechuudha. Kana waan ta'eef aadaa keenya eeguu qabna sirriitti. Aadaa keenyaaf kabaja guddaa kennuu qabna. Maaliif qullaa keenya deemnee viloogii guyyaa guyyaadhaan waraabati qarshiidha innee qaama keenya kabajamaa kan of gurgurree bakka isaan baramma eenyu fakkaachuuf Biyoonsee, Shaakiraa yookaan immoo namoota adda addaa warra achitti agarru san isaa fakkaachuudhaaf kaan na barnuti. Isaan waaqa sin qabanii aadaa sin qabanii bakka waaqni hin jiru jedhanii waaqa sin arrabsu. Nuti immoo nama waaqayyo waaqessuudha, nama waaqayyo sodaatudha, nama biyya qabudha, nama aadaa qabudha, nama safuu qabudha. Kanaafuu aadaa fi safuu keenya san eegnee of kabanyee maatii keenya kabanyee miidiyaadhuma kanarree itti fayyadama gaarii itti fayyadamnee aadaa keenya beeksisu, amantii keenya illee barsiisu. Bakka maaliif nuti hadda nuti uummanni Itoophiyaa jechuun sabaa sablammii 80 meeqa oliitu jira biyya keenya keessatti. Sabaa sablammiin kun hundumtu aadaa biyyoo fi bareedee faaya'ee addunyaatti beeksisuu qaba aadaa isaa. Kana malee aadaa biyya ormaa finnee qullaa keenya deemnee guyyaa guyyaadhaan viloogii waraabati bakka kun bar qaanii wanti qaanii qabu nuti qarshii argannu malee boru namaa yoo ajjeesne maali kan jedhu bakka haala yaada akkasii sana jechuudha. Argitanii kabaja keenya ofirraa mulqinee kabajni keenya nurraa mulqamee kinoo maaliif of hin kabajne maaliif viloogii yoo waraabne seera uffannee qaama keenya dhoksine maal jenne kun bijaamadhaan bakka qaamni keenya muluun mul'achaati. Kun hundumtuu bakka mamma dubartiin bunnaa beetee hojjettu tokko qaama ishee gurgurtee of jiraachisti yookiin maatii ishee jiraachisti dhukattee jechuudha. Argitanii amma nutis akkasuma ta'aa jirra jechuudha. Baramma maal tadda nu godha qarshii argachuudhaaf qarshii dhumtaa dhufu malee asiinis bu'ee achiinis ba'ee Shakiiraas fakkaadhee Biyoonsees fakkaadhee birrii na fida malee waaqayyoo koo wanta waaqayyo gaddisiisuun hin hojjedhu jennee wanti duubatti deebinu tokko hin jiru. Argitanii kun immoo nurraa hin eeggamu jechuudha. Maaliif dhaloonni boruu ijoolleen keenya nuti aadaa keenya kana eegnee yoo ijoollee keenya dhaalchisneen alatti aadaa Biyoonsee fi aadaa Shakiiraa aadaa warreen biyya alaa sana fudhatanii boru qullaa isaanii deemu jechuudha. Isaan amma nuyi istaayilii amma ittiin viloogii guyyaa guyyaadhaan waraabnee siree irra ciisnee gaafa achii kaanu qullaa keenya gadi baanee uummata duratti aadaa keenya ofirraa mulqinee aadaa jarattii sana uffachaati isaan aadaan qabanii waaqan qabanii safuun qabanii nuyi waan kana hundumayyuu ofirraa mulqinee aadaa isaanii sana uffannee qarshiidhaaf jecha qaama keenya gurgurra jechuudha. Kabaja keenya ofirraa mulqinee kuni maaliif taa'anna baay'ee intarviin obboleettii teenya Raahel baay'ee natti tolee jechuudha. Maaliif yaadota ishii namni jabaan gaafa nu gorsu dhagahuu qabna jechuudha. Maaliif numa boru nuyi ijoollee godhatee nuyi qullaa keenya arra waraabate boru intalli paantiidhaan gadi baatee viloogii waraabde maal gochuu hin danda'u akkamittanitti dubbadha maalan ishii barsiisaanii haati ishii jechuudha. Boru gaafan daa'ima godhadhe kana waan ta'eef maal jette warra dhiiraa gurra hin horsiisti jechuudha. Ishiin mana wanti qabdi gaafa deemanii gurra dhiira naa huri jedhanii isheetti geechan inuru jette. Maaliif gurra huruudhaaf ishiin qarshii ishee yoo kaffalameef maaltu nagarshi jechuu miti sammuu ishiitiif jiraatti ilaal. Maaliif ani haadha ilmaati ani daa'iman qaba ani ijoolleen qaba borutti wanta ijoollee kootii irratti hin jaallanne nama biraatti irratti hin godhu jette qarshii keessanis hin barbaadu isinis hin barbaadu jette warreeta dhiira gurra isaanii horsiisuudhaaf geessan hin hurtu gurra isaanii jechuudha. Maaliif liinaa ishee sammuu ishiitiif jiraatti waan ta'eef. Kanaafiyyuu yaa uummata koo yaa namoota jenereeshinii kanarra jiru keessattuu dhaloonni amma jiru kuni sammuun keenya kun xiinxaluu qaba. Qarshiidhuma fiduudhaaf jennee qaama keenya daldaluu bakka kan daldala qaamaa jechuudha. Bara aadaa keenya ofirraa mulqinee maaloo uffata keenya uffannee uffata aadaa Oromoo uffata sabaaf sablammii kamiiniyyuu uffannee yoo hojjenne viloogii maal hin bareedu hin bareenna bare nuti waan biyya keessa jirruuf nuti aadaa biyya alaa fudhachuudhaaf aadaa biyya alaa sanaan jiraachuu akka isaanitti uffannee qullaa deemnee kabaja keenya ofirraa mulquuf kaanna malee anas dabalateeti kaanna malee. Aadaan keenya akkatti bareedu dhugaa isin jedhu waggaa 3 booda ilmi jaartii Instagram irraa gaafa nuyi faaruu faarfannee akkasitti sheerii naaf godha.
bakka maali akkamitti bareeda jedheetu jechuudha argitanii ofii akkasitti uffachuu hin danda'an bakka ofirraa mulqanii kabaja isaanii qullaa deemuu mana amantaarree gaafa deeman uffannaan isaanii ture qulluma deemu waan ta'eef isaan qulluma jechuudha bakka maarree. Innaa aadaan keenya baay'ee bareeda nu biratti tuffanne malee uffannaa keenya yeroo mana amantaa deemnu ayyaana gaafa kabannu eenyumayyuu eechumaaf eechatti gaafa uffannu gaafa maal jennu nuti baay'ee kabaja guddaa qabna garuu nuti aadaa keenya sana tuffannee aadaa keenya sana ofirraa mulqaatii jirra argitanii kanaafuu aadaa keenya eegnu kabaja qaama keenya faa kenninu ofaa kabajnu aadaan keenya baay'ee bareeda namoota biraatitti aadaa keenya beeksisnu namoonni jajjabaan immoo gaafa gadi ba'anii istaayiliin jirre fidinaadha hoyiin baay'isinaadha maaliif ija namaa duraa zoor jedha ija namaa sodaadha wanni jedhama tokko aadaan beeyin jiraa ture dhuguma baraa'e kinu amma ganama kaanii nu akkanatti wal jaalanne nu akkanatti waliin bullee nu akkanatti asiin kaane asiin gorree asiin taane asiin maal jennee warri jedhan bara amma wajjin hin jirani bakka maaliif jalqabarra jiru bara ijoollee jalqaba kana hin beeknu wanna ta'u dhuma keenya bakka namni waggaa 20 waggaa 15 yoo baay'ate waggaa 10 namni gaa'elaa waliin jiraate otoo viloogii hojjete akkamirraa bareeda maaliif amma ta'e biyaansi deeme kaa xiqqoo argitanii nuti garuu amma arra wal fuunee odoo wal fuudhayyuu miti malee arra jaarsummaa argine akkana waliin taane akkana jennee wantoota baay'ee balleessati jira otoo nutti hin beekamin jechuudha. Kanaaf aadaa keenya mulqinee aadaa keenya kabaja keenya ofirraa buusnee maal jennee gaafa immoo addaan baanee bakka jireenyi ta'uu didee akkuma viloogii barii waraabamee diraamaa fakkaatu sanii miti jireenyi gaafa itti galanii yookaan abiddaa gubachuudha. Gaafa immoo wal ta'uu didanii addaan ba'an immoo akka jedhanii bakka taa'anii jedhanii singilmaamne maal jedhanii gadi ba'anii haasa'u jechuudha. Kana waan ta'eef waan hundumaa seeraan haguunu miidiyaa kanarree haala fayyadama keenya durumaan dursa hojii mataa keenyaa qaban miidiyaadhuma kanayyuu yoo hojii godhanne wanta kabajaan wanta waaqayyoo wan nu lolchiis wanta kabaja keenya nurraa hin mulqine wanta boru ana bara arra sagaleen arra waraabaa jiru kan ijoolleen ko boru hin dhaalu bar boru hin dhageeffatu ijoollee teeknooloojiin arra nu irra geenye kun boru gaafa ijoolleen keenya waggaa 5 waggaa 6 booda waggaa 10 booda ko teeknooloojiin kun harka 2 harka 5 harka 10 guddachuu danda'a viidiyoo irree hojjennee diileetii goonerree ijoolleen keenya suni viidiyoo sana argatanii ilaaluu danda'u bar maaltu beeka kana waan ta'eef bakka ijoollee keenya maal dhaalchisna jennee itti gaafatamummaa fudhannee viidiyoo waraabnurree itti gaafatamummaadhaan waraabuu qabna jechuudha. Maaliif boru ijoolleen keenya gaafa isa ilaalanii gaafa ijoolleen teenya immoo qullaa gadi baatee seeruma ishee uffata iyyuu jibbe jettee immoo maarreen ammayyuu akkanatti viloogii qullaa waraabna silaa'ee gaafa immoo ijoolleen keenya qullaa gadi baatee deemtu maaliif uffanne gaafa jennuun yaa'u nurratti hin beekamu ka gaafa namarratti arginu nutti mul'ata waan ta'eef balleessa sun jechuudha. Gaafa sana garuu gaafa gadi baanee daa'ima teenya sana dhorkinu maaliyaati haadha kuwaatu akkana miti jettee kinuu dheengadda argitanii ilmoon akka taadhaa arrabsaa turte ati akkanatti dhiira wajjin bultee akkanatti dhiira wal galchitee jettee kabaja harmummaa ishii sanirree dhowwartee ammam akka ishiin haadha ishee gadi buustee arrabsaatii turte argitanii jirtu. Kana waan ta'eef boru ijoolleen keenya maal nurraa dhaalu nu maal dhaalchisna boru kabaja waaqayyoo kabaja waaqummaan nuuf kennu ofirraa mulqinee warra nu isaan fakkaachuudha kaan nu irriiba dhabnee sa'aatii 24 hojjennee sa'aatii 24 iyyinee sa'aatii 24 waaqayyoon keenya otoo hin galateeffatin warri isaa fakkaachuudhaaf fiiguun sun isaan amma bar jireenya isaanii jibbanii jiru warri adiisu warri nuti isaa fakkaachuudhaa kaan san isaan waaqan qabanii keessa isaanii gammachuun qabu hin nyaatu hin dhugu sirbuu maal jedhu bakka keessa isaanii duwwaadha yoomuu fajjeessu jedhanii of jibbanii jiru isaan jechuudha. Nuti garuu arra waaqayyo warri qabnu waaqayyoon keenya galateeffannee seeraan hojjennee amma nurraa eegame waaqayyummaati nu eebbisi kanaaf jennee waaqayyoon keenya galateeffannee jireenya keenya keessatti waaqayyo keenya eebbisaati waaqayyoon keenya galateeffachaati yoo jiraanneen alatti hundumti keenya iyyuu badaatee jira jechuudha. Maaliif
bakka eenyu fakkaachuuf deemne silaa uffannaan keenya jijjiiramee jira, aadaan keenya jijjiiramee jira, haasofni keenya jijjiiramee jira, gaarummaan hin jiru, wal arrabsuudha, namarratti daba hojjechuudha, mana namaa jigsuudha, gaa'ela namaa booressuudha, obboleessaaf obboleettii bakka maal waanuma dabni nuti otoo hin hojjetin afne maaltu jira mi'a. Kanaafuu ijoolleen keenya boru maal nurraa dhaalu? Maal dhaalchisna ijoollee keenya kan argitanii? Kanaafuu har'arra dhaabbannee namni immoo umuriidhaan xiqqoo nurra ol guddatee gaafa namni sun nu gorsu sana dhagahuu qabna gorsa nama sana jechuudha. Argitanii maaliif nuti amma bilchaannee umuriin keenya nama sanarra gallutti badneeyyuu jechuudha. Bakka deebi'urree iddoo hin dandeenye keenya jechuudha. Kana waan ta'eef of eeggachuu qabna. Har'a iyyaan daandii wanni tokkoon keenya hojiin nu hojjennu kuna responsibilitii fudhachuu qabna jechuudha. Boruu daa'imni tiyya sun daa'imni kiyya maallaan jetti ani nama akkamiiti nama kabaja hin qabne nama akkamitti kabaja namarraa mulqaatii gadi baanii nama harrabsaatii haadha harrabsaatii abbaa harrabsaatii obboleessa obboleettii ijoollee bakka waan hin taane hojjechaati ijoollee keenya kana maal dhaalchisna abaarsa dhaalchisna bar ijoollee keenya maaliif nuti har'a waan gaarii facaasne ijoolleen keenya sun bu'aa keenya sana hammatu argitanii nuti har'a abaarsa hoo facaasne garuu ijoolleen keenya sunis bakka nu caala abaarramaa ta'atii deemu jechuudha. Kanaafuu hojii miidiyaa haa hojjennu garuu kabaja aadaa biyya keenya eegatii maatii keenya kabajneetii bakka kan hin beekne namarraa barachaatii bakka responsibilitii fudhannee wanti naanarra haasa'u kun sagalee naan amma wasinii waraabaa jiru kana boru daa'imni kiyya arguu dandeessi argitanii gaafa daa'imni kiyya argitu san immoo akkanatti qaanoftuun barbaadu daa'imni kiyya